Kabajamoo dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii chaanaalii Oromiyaa 24 nageenyii fi jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Har'a immoo waa'ee seenaa gooticha Abishee Garbaa isiniif seenessinaa kabajaan nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Abishee Garbaan abbaa isaa obbo Garbaa Hurrubaa fi harmee isaa Aadde Dagattee irraa dhalate. Aadde Dagatteen daldaltuu beekamtuu kan turte yeroo ta'u, obbo Garbaan sirna gadaa Odaa Bulluqiin filatame akka abbaa duulaatti bara 1850 hanga 1854tti tajaajilaa ture. Waggaa 4 akkuma tajaajileen obbo Garbaan addunyaa kanarraa ni boqote. Abisheen boqochuu abbaa isaatti fayyadamuun abbaa duulummaa abbaa isaa kan waggaa 4 hafee kana qabachuuf gaaffii dhiyeesse. Kun immoo sirna gadaa keessatti fudhatama kan hin qabne waan tureef mormiin guddaa isa mudate. Garuu yaada isaaf deeggartoota muraasa keessattuu dargaggoota ni qaba ture. Boodarra bara 1855tti Abisheen abbaa duulummaa abbaa isaa kanaa humnumaan dhaalee abbaa duulaa ta'e. Waggaan arfan hafan xumuramanis Abisheen garuu aangoo akka sirna gadaatti hin gadhiifne. Ittuma fufuun warra kaan amansiisuun warra kaan immoo doorsisuun akka aangoo isaatti amanan godhe. Naannoo Horrootti weerarri Gojjam yeroo yeroon kan dhufu waan tureef namoota birattis fudhatama guddaa argachaa dhufe. Loleen isaas baay'achuun hanga lolee 15,000tti ta'anii. Gojjamoonni Abishee waraanaan injifachuu waan dadhabaniif tooftaadhaan mala dhahachuu filatanii. Kan haala kanaan waliigaltee nagaa si wajjin uumuu barbaanna jechuudhaan ergaa karaa nama Qadiidaa Wannabee jedhamu bennacha fardaa warqeerraa hojjetame kennuufiin dhaamsa itti erganii. Akkaataa kanaan Abisheen Raas Darasuu wajjin walitti dhufee akka mari'atu haala mijeessanii. Akka sirna gadaatti walii kakachuudhaan waadaa nageenyaa kana Abishee fi Gojjamoonni xumurani. Kakuun kun dhugaa akka hin taane garuu abbootiin duulaa Oromoo akka Dabaloo Gannaa fi Dagaaroo Horoo jedhaman itti himanillee Abisheen isaanii dhageenye ture. Haala kanaan walii galtee erga uumanii booddee Gojjamoonni osoo Abisheen hin beekin laga mormorceanii daangaa Guduruu fi Horroo gidduu jiru qaxxaamuruun loltuu isaanii Godaa Kokor kan teessuma Abishee Dooyyoorraa kiiloomeetira 20 fagaatu qubachiisanii. Abisheen erga kana dhagahee booda loltuu isaa kan lakkoofsaan 4000 qabatee gara Godaa Kokor deeme. Waliigaltee dura waan qabaniif Abishee waraanaaf inni deemee ture. Erga achi gahee booda akka sirna gadaatti bakara qabatanii manatti ol seenuun safuu waan ta'eef Abisheen meeshaa isaa ala kaa'ee gara dunkaana Gojjamootaatti mariif ol seene. Gojjamoonnis dunkaana keessatti Abishee qabanii gaadi'anii. Qabamuusaa kan ibsuufis dibbee yeroo rukutan loltoonni Abishee waan raawwatame baruun warra Gojjamootaatti waraana banuu eegalanii. Garuu jarri duraan qophaa'anii waan turaniif loltoota Abishee ni injifatanii. Abisheen erga gaadi'amee booda deemuu waan dideef akka qotiyyoo harqootatti itti godhanii harkisanii gara Gojjam geessanii. Abisheenis gowwoomfamuusaa erga baree booda aariidhaan quba harka isaa tokko alalfatee fixe jedhama. Erga Gojjam geessanii booda niitiin mootichaa goota loltuu isaanii yeroo baay'ee injifate kana arguuf fidaa jettee fichisiifte. Abisheen beelaaf dararaan kan ka'e fokkisaa ta'e itti waan argameef niitiin mootichaas godeessummaa isaa kanaan arrabsuu hin dhiisne. Sana boodas Abisheen iddoo Jabalaa fi Maxaraa jedhamutti hidhame. Gojjamoonni Abishee mormaa gaditti jiraa awwaalanii mataa isaa irratti soogidda firfirsuun akkaataa sukkaneessaa kanaan Abishee qorqanii ajjeesanii. Reeffisaas bataskaana Dabra Maarqos keessatti jirutti awwaalanii. Kana dhoksuuf jecha garuu Gifraan akka du'etti odeessisaa turani. Abisheen erga du'ee booda Gojjamoonni aangoo obboleessa isaa Fandalaalaa Garbaatti kennanii. Fandalaalaan gumaa Abishee deebisuu waan dideef uummanni akkas jedhee ittiin geerare. Fandee Faandiyyaa Garbaa gumaa mootichaa baatee mootichaa yaabdee jechuun geeraraan jedhama. Jaalatamtoota ilmaan abbaa gadaa, kun gabaabumatti seenaa gooticha Abishee Garbaati. Qophii biroon hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif hawwaa. Namoonni chaanaalii keenyaaf maatii ta'uu barbaadan subscribe gootanii mallattoo bilbilaa akka nuuf cuqaaftan, akkanumallee yaadaaf gaaffii keessan komentii jalatti akka nuuf qoddan gamanumaan isin gaafachaa horaa